بشارة Ashii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam ooltanii nagaa keessanii jirra jirtu isiniin jedha. Baga ayyaana irreechaatiin isin ga'ee hunda keessanii nuun jedha. Ittaansee immoo har'aa akkuma argitan kana amma kun anisii kunoo amma iddoo ciisichaa tan jira jechuudha. Argitan garuu naguma waan taane akka carraa ta'eeti har'a guyyaan immoo guyyaan qidaameedha, guyyaa irreechaati. Magaalaa bu'ee taanii haadha miliyoona jechuudha natti roobee amma akka natti roobnaa natti qorreedhee tanan ciise. Amma immoo ishiin iddoo jijjiirte jechuudha mana kushiinaa. Amma ishiin achitti sa'aatii misaate jechuudha. Isa nu dalagaa jirti. Ammaa fi ka'ii naan jechaa jirte jechuudha. Mucaan natti ergitee mucaa reefu na biraa ba'e. Amma kaasirratti immoo yoo naa tasaaka'e waa wayii taanii ishiirratti hojjechuu barbaade jechuudha. Innis maal yoo jettan amma kan nyaatni kun amma asiin akka jechuudha iddoo nyaata nan dhaqa. Nyaanni erga nuu dhiyaatee bakka nyaata kan hoggaan nyaadhu. Amma kaasirratti immoo ani nyaata na gurshimeen jedhaan gurshaa keetan barbaadee na gurshin jedhaani. Akkuma kana ishiin na gurshuun ishiin oolu jechuudha. Gurshaa kana yoo naa fidde amma gurshaan kun akka dhaqee daphee irra na taa'ee yookaan tinna jedhe wayii garuu piraankidha immoo kun jalatti beekaa. Akkasan taasisuu fi tana ukamee akka malee ta'a. Mee agam akkanaa rifattuu fi rifannee xiqqoo asirratti akkasaan yaaduu akkanaan hojjechuu barbaade. Mee kaa'uun asaasaaka'ee hojjumaan laallaa. Piraankidhaan jedhaan booda mee agamiin aarti moo aartu agam naa rifatti moo rifattu kan wajjin laallu ta'a. Kabajamtoota keenyaa hordofaadhaa turtii gaarii faana turaa isiniin jedha. Ammaa fadis nan ka'ee dhaqa jechuudha. Amma dhufuutti irti natti akkaateen dhufti. Kaameraa kiyyaan deemee sirreeffadha amma iddoo rifatan jira jechuudha. Nan dhaqa. Ammaa fi akkuma argitan kana kun ka'eenis bishaan harkaan manaa dhufaa dhiqadhee tan kan nyaata kiyya nana eeganaa amma dhufuutti irti natti akkaatee kaameraa kiyyaan tolfadhee ammaa fi mucaan natti ergite jechuudha. Mucaatti deettimi akka inni hin dubbanne miduu taa'e daarii ammaa kabajamtoota keenyaa kana fakkaata. Hanqinya natti korrea. Ada ada mana angkut ini? Bishaan kecil sini. Duraan itti qorree maali? Room duratti inni afaan seena. Si akkaan garuu ati gooti jabaa qabdaa godha. Gooti jabaa qabdaa. Itu siapa yang bro? Nacu malah.
keessa keessatti na qorra. Ati waan bitta bidda irra deedattee dhufte. Korru shaggaa. Maal qorra? Nyaadhu. Qaara na guddaa. Qaara. Qaara na guddaa. Nama guddi jechuudha. Nama mana gubbaan jirta? Ini sama nasi gursi itu befu gursi. Anda gursi. Anda gursi tanah gursi me? Aku yang nyata. Oh lupa. Aku yang nyata. Mari letan di tarak kau kamu. Maa gursi yang mari dah. Coba. Maa dare? Sama macam tu. Maa dare. Jangan macam tu. Jangan ni itu nari dulu. Ah, macam ni nasa. Karam mana bude? Nak ina bude. Macam tu. Option. Bishan. Oh, Bishan. Thì còn là đây sao hiểu Cara dah mau option tu masih dah. Semua dan cara dah. Kerja di mana? Mali dah. Beda. Ma. Mantap. Mantap. Orang makan tu kan. Mantap. Tranquil. Ini kamera nak. Lalu kamera. So kemana rampu? Orang nampu. Aduh, tu kalau dah. Ini orang kalau dah bagi tahu sih. Igo ya. Nata sakit. Itinggap. Tranquil. Perangkin akan nama labu. Tinom tu nang jenna. Garuu rifatte dhugaa. Rifachaa ooltanii. Dhugumaan rifatte. Piraankiidha maarri. Piraankiidha kunoo. Soke piraanki yoo ta'e maarri. Hordoftootatti miidha. Ergaatee. Isa qaqqabis. Mataan immoo maasii ho'ee si dafqiree. Erga piraanki ta'e. Hin dafqite. Tonna okeenya dafqise. Anda kaati matani rooba natti roobisanii mee mataan jiidhaadha. Inoo agaruu addi kee. Inoo. Kanaaf kana fakkaataa kun ammaadhaa hordoftoota kiyyaandee iddoorra futtan mari'adhee dhufee yoo naata saakka'edheeni amma kabajamtoota kunoo naata saakka'ee jira garmade sanuu akka piraankii tanan dura hojjedhe kecha kana kan ishee rifachiisee abdiidha kun jechuudha. Waan akka piraankiin hojjetin. Ishi lammata ta'e bakka. Ammaaf kaa hordoftoota nagaa gaafadhute. Gara nyaata keenyaan deemnee hordoftoota illee waamna sa'aatiin misaatii itti nagaa gaafadhute.
Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii akkam jirtanii nagaadha galata waaqayyo hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Abbaan miidiyaa nu dubbachuu baay'ee na rifachiise. Haa ta'u garuu maal godhu waanuma harka kiyyatti deeffadhu dhabeetuman yeroo lammataa oduma maal irratti hojjedha qo'adha qo'ee boru. Garuu naaf hin qabamu gaafa ofiisaati mana oole kinoo akkanatti yaadaa oole jechuudha waan hin taane jechuudha sinii galee anis immoo guyyaa tokko nan qopheeffadhee sinii dhufaa ulataa kiyya nan deeffadhaa isinumti bichaa like share comment godhaayii siniin jedha nagaan naa turaayii ulfaadha faatirre waan na rifachiise. Ammaaf ka dhiifaan gootiree ani aarti dhiifte jechuudha amma piraankiidha sin jedhee ammaaf kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun akkuma argitan kana fuulli ishiitis isaa gama akkanaa rifattu garuu rifaatu keechaa bakka teechullee ka'uu dadhabbiidha fuun ammaa fi naatasaa ka'ee ulfaadhaadhaa sheerii naa godhaa jechuu barbaade taariin dhiisii piraankeetis hin deeffatta gisee biraayii ammaa fi koottaa nyaannu sinin jedha waan nu dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif guddaa galatooma sinin jedhan gama kootiin.